Kun qophii dhaddachaa heeraati. Qophiin dhaddachaa heeraa caayaa Oromoo TV miidiyaa jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota garee bilisummaa Oromoo irraa kan isin tamsaasu qophii saaxilbaas shiraaf daba impaayeraa Itoophiyaaf ergamtoota dabballootaa fi jarreen boortaa OPDO PP bilisiginnaa sirna duula Minilikii dhaddachi heeraa barsiisuun diiguun sirnoota faallaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo bilisummaa Oromiyaa irratti gufuu ta'an saaxila. Dhaddacha heeraa jettanii hojii keessan qajeelan hojjedhaa paartiis hundis mootummaanis tahuu sabaaf dalaguu qaba malee dhuunfaa isaaf dalaguu hin qabu. Naannoo kamiseeti miti adeemsa kanama ajjeesaa jiru shanedha malee faannoo miti. Faannoo liyyuu haayilee Amaara nutti ergitanii nu ficcisiisaa jirtanii kana amana fudhaan walii beennaa duraanis wajjin dalagaa turre waan nu jettan hunda quba qabna kana dhossuu hin barbaadina barbaachisaami waan hundaa abdiin qabnu ummanni Oromoo kana beekuu qaba. Adeemsa keessan sirreessa Suudi Arabiyaadha yeroo ammaa lammiilee keenya dhaabni keenya galchaa jira. Nu immoo itti aansee ijoollee Suudi Arabiyaa kaman ayye ka hidhaa jiruuf ka ala jirullee akka dhumatan itti murteeffame odoo hin galle achitti hafame waggaa haganaa kana keessa ijoolleen achitti miidhamanii ijoolleen achi dhumaa jiran. Kanaaf ka biyyatti ijoollee kana hin galchine eenyuun bulchuu henna eenyuun haa bulchinuuf eenyuun bulchuuf as keessatti as dhufne uummanni kun warri caffee irra jiru kun caffeen kuni uummata kanaaf abukaattoo ta'ee uummata miidhamu kana afoo yoon miidhaa hin baafne eessaan uummata bulchuu hedha eessaan diina kana ofirraa fajjifachuu henna. Kanaaf nu hidhamnus boru hin hidhamna akka hidhamnus hin beeyna uummanni Oromoo kana nu beekuu qaba nu hidhamnus uummata keenyaaf hidhamne uummata keenyaaf duuba barbaanna. Irraa buqqaa jira mana irratti gubamaa jira. Kanaafuu nuti akka paartii badhaadhinaatti shanee balleessina jennee ofii of balleessaa jirra. Jaraa boolla qonnee ofiitti galaa jirra waan ta'eef akka wanni kun nurraa dhaabbatu ani har'a booddee saba kootiif hin dhaabbadhaa saba koo waliin jiraadhaa. Kanaafuu yoo feetan qilintootti illee na darbuu dandeessu har'a booddee hojii keessan tokko keessanii ibsaa isin bira jirra. Warri ammoo ulaa oliin mormaa oliin badhaadhina taatanii mormaa gadi shadii taatanii as keessa jiraatan yeroo kamillee bisa lampaate isin qabuudhaaf yeroo kamuu ibsaa isin bira jiru. Kanaaf tumtan mataa gadi tumtan ummata sodaachisa doorsisa paartii keessanis dhuma isaas hin bareedu ummannis dhuma irratti akkuma injifatu abdii qabna. Nurratti fudhaa. Tarkaanfii feetaanii nurratti fudhaa nu sodaachisina ammas du'aa jirra hidhamaa jirra kanuma hojii keessanii waan biraan jiru sila. Obbo Fiqaaduudha. Aloo dabala mee paatroolii sadeen tokko ergi. Paatroolii sadeen tokko ergi ijoollee already warra stand by ta'e ergi. Ergadhaa nuyi sabaaf wareegamuuf qophiirra jirra ergadhaa rakkoo hin qabu. Egaa sirrii jiraatee sirrii kabajamuu qaba. Mootummaan dhugaa yoo jiraatee sagalee uummata dhaggeeffatu. Adeemsi maaliif jennaan tokko bakka buutuun Wallaggaa ol baatee ani shaneedhaa ofiin jedhaa jirti maqaadhaan bilchiginnaadha jechuudhaan dhuftee shaneedhaa ofiin jedhaa jirti. Kanaaf akka seera jala ooltu asumaan warri seerri isin ilaallatu akka gaafa angorra dhufe ummata Oromootiif furmaata godhe moo ummata Oromootitti maddii ta'e jennee gaafa laalle gaafii kennaaf deebiin numa bira jirti. Kanatti aansee shanee shororkeessaa nuun jedhan shanee shororkeessaa jechaa turre faalamaa kana keessatti balaaleffatallee turre shanee farra ummata Oromootii jechaa turre garuu ummata keenya ka Oromoo shanetu doorsisaa jira moo shanetu fixaa jira moo shanetu duguggaa irratti dalagaa jira moo nutu duguggaa irratti dalagaa jira. Bakka isaan taa'e ummata keenya gurguratuun feene lubbuun teenya haa baatu isaan dura malee nu ummata keenya gurguratu akka kiyyatti akka ittisaa roorrootitti lubbuu kiyoo na baataa feetan amma na hidha na rarraasaa kanaa achi abdii murannee. Naa akkatti hin qabina gaafii ummata kiyyatti xumura. Gaafii caffee kanaa haa kabajamu. Mirgi caffee kanaa haa kabajamu. Yeroo kasee erga yaadu taate tokko. Tole. Lagaa osoo hin jiraatin
Taatee kanarra dalagu jirtan. Gatii keessanii argattan ammoo gatii keessanii argattan. Deettuun takka yoo deettee achumatti lubbuun ishii akka hin darbine baraaruu qabna jettanii kanarra ambulaansiin gandarra hin gala jettanii waadaa nu galchisiistanii turtaniyyuu garuu ambulaansii gandarra garuu aanaa. Weetiin dhufee akka godina Baadeetti ganda Raayituu fi Sawweenaa jedhamu keessatti wanta addaatu dalagamaa jira. Uummanni beelaaf dheebuun, waan dhuguu dhabuun, nyaata dhabuun, manatti du'eeti wal awwaalchallee dadhabee jira. Beektanii saba keessaniif dhaabbadhaa adeemsa sirrii namaa dubbataa jiruun dhowwina. Sagalee uummatas miidhaa uummatas dhaggeeffadhaa fudhaa nun dhowwinaa afaan nun qabinaa. Amma booda waan feetanis godhaa isinis paartii keessanis dhuma isaas hin bareedu uummanni keenyas amma booda isiniif harka hin kennu. Kanaaf fudhaa. Uummata kanarratti si bulchinaa si gaggeessinaa maal si goona jennee isumarratti deebisnee yakka hojjetaa jiraachuu keenyaan nutti dhaga'amuun kan irra jiru. Ji'a 7 booda har'a wal gaheetu kana fooyyessina gara fuulduraatti akkas goone maaloo. Mana hidhaatitti kaayyatanii kaan hambisanii qeerroo fi qarree mana hidhaatitti guranii kutaa 11 doorra taa'an kaseenaan harka muraaf harma muraa aanolee kan umure magaalaa Finfinneetitti magaalaa seena qabeettitti ka harmaaf harma murame jala oolee ka mure gubbaa ooli. Nyaarraa dhabdeettiin argattee dhamee teegamaa jira. OBN yeroo ammaan kanaati gaafa yaa'ee naannoo Oromiyaa akkasumas immoo obbo Awwal Wabdiiti kan teessoo qabataa jiranii galma irraa jechuun walitti deebinutti gama istiidiyoo muumetti sin deebisnaati kabajamtoota hordoftoota keenyaa caffeen banamaati jira caffee Oromiyaa jechuudha. Waltajjiin saaqamaa jira. Aduun tibba darbe yaa'iiwwan murna lammaffaa kan jila waliigalaa dhaabbilee hawaasummaatii fi nageenya Oromiyaa jedhu irratti kabajamoon pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas dubbatanii turanii muummee ministeeraas achirratti argamanii turanii. Haa ta'uuti yaa'u dookumentiin har'aa kan nutti kenname kun jechuun waraqaan qophii marii idilee kan guyyaa sadaffaa kun jechuudha. Hundi keessan obbo Addisuun maal hojjete osoo hin taane Addisuun gahee isaa bahaa jira. Addisuu Araggaa akka mataa isaatti gahee isaa bahaa jira kan jedhu akkasumas ammoo qaamoleen fakkeenyaaf namoonni 31 at least already akkasanatti fakkaata namoonni 31 caffeewwan keessatti waan adda addaa fudhachuu isaaniitii fi akkasumas akkuma raadiyoo fi televiziyoonaa shororkeessitoota warra akka OMN waan kana fakkaatanii fi Seifan Balbal maal waan kanaan godhanitti kan ammoo gochuudhaaf tokko dhaabbanni tajaajila kan teelee wajjinis waan hedduu hojjetaa jirra. Akka misooma baadiyyaatti ammoo baadiyyaa keessa qonnaan bulaallee warri qonna dhoggachuu turan fakkeenyaaf already naannoo Innaangoo akkas beekii muruu kanatti shaneen asiin gara Gujii yoo laallee gara Goorodoolaa akkasumas Waadaraa Liban asiin giddu galeessa Jaawwi Liban Shawaa Kaabaa Darroo warra Jaarsoo Yaayyaaroo fi hidhabuu abootee naannoo kanatti akkasumas asiin naannawa Mugaris abbaan qabeenyaa kunis already isin gargaara jedhee jira. Booranni mi'oon akkasii akkasumas ammoo deebi'anii asiin Karrayyuu keessa wanta adda addaa godhanii ammas gocha daddaba hedduu hojjechuuf yoo diqqaate keessattuu naannoo Abbaay Coomaa naannoo Beenjaaf kan kana fakkaatanitti akka gabaasni bakka buutti shaneen mana hedduu gubdee namoonni gara 40 olii guyyaa dheengaddaa kan qalaman ta'uudha akka kabajamoo pirezidaantiin keessaan gabaasa godhanii. Kanaafuu amma akka waliigalatti waan kana balleessuuf mariin paanaalii tokkoo fi akkasumas wanni tokko qophaa'eera. Kanaaf mee jechuudha dura kabajamaa miseensa caffee kanaaf kabajamoon itti aanaan pirezidaantii naannoo Oromiyaa jechuudha nu hayyamuu isaaniitiif maqaa qabsaa'ota paartii badhaadhinaatiin galatooman jedha. Yaada miseensota caffee irraa godinoota adda addaa bakka bu'an irraa yaada mee kana kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa itti aanoo Awwaluu Abduu kabajamtoota mana maree caffee kana akkasuma walumaa gala miseensota caffee kana yaa'ii sadaffaa kanarratti argameetiin yaada koo akkan laadhu carraa naa kennuu keessaniif baay'ee galatoomaan jecha egaa gama yaada kiyyaatitti cehuun duratti akka caffee ummata kanaaf bakka buunee hojjechaa jirruutitti
gaafii shanan tokko qaba caffee kanarraa tokko nuti gaafiin koo inni duraa tokko nuti akka ummata Oromoo caffee kanaaf bakka bu'eetitti ummata kanaaf hojjechaa jirra moo irratti hojjechaa jirra? Gaafii kiyya lammanni ummanni biroo hidhatee wal hidhachiisaa jira. Nuti ummanni Oromoo hidhatuu miti ablee mana keessa deemamee irraa guuramaa jira. Isa kanarratti maaltu yaaddame? Sadaffaa saba keenya irraa maaliif teessoon nutti mi'aayaa yeroo baay'ee? Afraffaan abbaan gadaa yeroo kana keessatti ummata Oromoo mataa jechuudhaan mataan irraa ajjeefamuun salphina guddaadha. Salphina kana yeroo keenyatti nu mudatuun kun maal isinitti mul'isa? Maaf yeroo diinni nu bulchaa jirutti salphinni akkanaa nurra hin geenne waan ta'eef? Jahaffaan warroonni jijjiirama kana fidan tokko ebaloo osoo hin jedhin eessa jiru? Torbaffaan jabaa Oromoo ajjeesuun furmaata ta'a? Saddeettaffaan ummata keenya eega diinaaf saaxillee booda nutis diinaan akka booji'amnu, diinaan akka ajjeefamnu beenee jirra. Saddeettaffaan bara 91 irraa kaasnee jechoota hin taaneen ofii of sobuun waan diinni nu godhu hunda shaneetti quba qabuun yookaan shororkeessaa jechuun yookaan maqaa adda addaa moggaasuudhaan ummata keenya diinaaf saaxilaa turre. Isa kanarratti maaf of sobuun nu barbaachise? Maaf ummata keenya miidhuun nu barbaachise? Kurnaffaan poolisoonni Oromiyaa gaachana ummata Oromooti jedhamanii kaa'amanii jiru. Baay'een isaanii faallaa isaaniitiin diina ummata Oromoo ta'anii ajjeesaa jiru. Akkasuma immoo isaanan dhugaan saba isaatiif gaachana ta'anii hojjechaa jiran maqaa adda addaatti baasuudhaan asirraa dhabamsiisaa jiru. Isaan kun maaf ta'ee gaafii kiyya xumuradheera. Gabadhu lamuutii na somnee hooyi. Eega jalli sun kennan tolle hafan mannu nu walii galle. Eega jalli sun kennan tolle hafan mannu nu walii galle. Eega jalli sun kennan tolle hafan mannu nu walii galle. Eega jalli sun kennan tolle hafan mannu nu walii galle. Oho minili oho nuftina oho gochasa oho ni beena oho minili oho nuftina oho gochasa oho ni beena. Gaaffii adda addaa uummanni keenya nuuf dhiyeessaa jiranii gaaffii nuuf dhiyeessan illee deebisuu nutti ulfaatee jira. Duraan paartii keenya akka jaalatamu uummanni keenya akka simatu jennee waan hedduu ajaja olaanaa irratti nuuf kenname uummata keenya irratti waan adda addaa hojjennee jirra. Gocha isin immoo sirrii akka hin taane sabni hundi gaaffii nutti dhiyeessaa jira. Nuyi baanee deebuu nutti ulfaatee waan jiruuf uummanni Walloo hidhama, ajjeefama, dirooniin rukutamee qabeenya isaanii mancaa'ee jira. Uummanni beelaa fi rakkoo hama keessa jira. Ammallee gargaarsaa waan isaaniif dhiyeessinellee gama keenyas hin jiru. Miidiyaa keenya irrattis waan miidhaa isaanii irratti hojjetamee gabaafames hin jiru. Miidiyaa adda addaatu miidiyaa Amaaraa irrattis ta'u waan isaan hin hojjenne gocha isaan hin hojjenne tokko irratti maqaa itti maxxansanii dabarsanii jiru. Kuni maaliif tahe? Uummanni Walloo mootummaan kuni walqixxummaa fi saba sablammootaa fi amantiin hunda walqixxeessi bulchuuf immoo maaliifinis mootummaan jedhamee jechas gaaffii isaanitti tahee jira. Saba hunda irratti nurratti xiyyeeffatamee miidhaa kana hunda maaliif nurratti raawwatama? Ilmaan abbootii keenya nagahaan bobbahanii galuun itti ulfaatee jira.
isin bakka ummata yoo butanii dalagaa jiraattanii miidhaa keenya kana maaliif dubbachuu dhabdanii jedhanii nu gaafatan illee isaaniif gaaffii deebisuu wallaallee jirra. Jechi isaanii dhugaadhaa sirriidhaa waan isaanirraa hojjetaa turre waan ta'eef amma booda akka kiyya gocha kuni fixa nu baasa yookaan paartii keenya kana nama simachiisa jedheetis yaadu anis amma booda saba kiyya irratti gocha kanas hojjetus hin barbaadu. Saba kiyya irratti waan hojjetamu anis nam mormaa gocha sirrii hojjetan jirtanii. Kanaafuu amma booda anis caffee kanarratti dalaga kiyya gadhiiseetiin jira. Galatooma. Anti naannoo Oromiyaa fi caffeen Oromiyaa carraa kana naa kennuu keessanii fi galata guddaan isiniin jedha. Haa ta'u malee paartiin keenya paartiin badhaadhinaa matakkaliitiin wakkaleetanii waan an dhufee fi carraa kana naa kennuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Garuu amma matakkalii keessa jirutti amma nama kana wakkalee dhufetti haalli sabi keenya keessa jiruu fi haalli paartiin keenya hojjetu oliin madaaluu fi carraa naa kennitaniif ammas irra deebi'een isin galatoofadha. Yeroo darbe keessatti waa kan uummata jalaan naqamne kan ilaallu aanaa dabaatii keessattii fi aanaa gaalessa keessatti ummati keenya gadi ba'ee galuu dadhabee saalaan irraa citee qaama irraa muranii rakkoon addaarra ga'ee kanaa miidiyaa irratti illee nu dabarsaa jedhamee miidiyaa irratti hin dabarsamne sabii kun gaaffii nu gaafatus paartii keenya yeroo hundaan gaafataa paartii badhaadhinaa sabi kun erga paartii kana jalattiitinii kana carraan argannee fi kanaafuu unii paartiin kunii maal nuu fayyaddu mee isin achi taa'uun keessanii ammas darbeetiitu kan dabaatii jennu darbee kan immoo wallaggisa akkasitti kunoo saalaan irraa citaa hundumti irraa citaa darbee furii darbaa jira sabi keenya ba'ee galuu dadhabaa jira. Faannoo jedhanii achumaa gaditti bobbaasanii akkasitti konkolaataa keessaa gadi fuudhanii akka re'aatti qalaa jiru. Dabaatii keessa darbuu hin danda'u. Wombaraa dhufee keessa darbuu hin danda'u. Bulanii dhufee keessa darbuu hin danda'u. Gaalessaa dhufee keessa darbuu hin danda'u. Karaan tokkittiidha. Itti cufamee yaalii argachuu hin danda'u. Kanaafuu haali isin adeemtan kunii nuuf akkamitti jedhanii bakka bu'aa ta'e kan dhufetti ani paartiin badhaadhinaa kunii harraan qabeetiin paartii kanarraan ummata koo bira dhaabachuu malee ummata koo irraa galee akkatti ganee nama saalaan jiru nama akkasitti du'aan qalamaa jirutu ilaalu saba koo irratti hin hojjedhu kana hojjennee kana goonee irratti binnee hojjennee kana goonee fuula duratti kan goonesa jedhaniifis sabaaf kan deebisu waan hin qabneefi har'aan jalqabee fuula waa'ee kana biratti har'aan jalqabee gadhiisuus murteeffatteera saba koo biraan dhaabadhaan kanaafuu galatoomaa har'aan qabeanii paartii badhaadhinaa irraa harka fudhadheera yoo lubbuun teessi wareegamuu fi saba koo biraan dhaabadhaanii galatoomaan siniin. Abbootii amantii maanduggoon keenyas siyaasa keessa jirtanii jecha mana hidhaa dararamaa jiranii isaan qofaa miti shamarraanis ilmaan walloo hidhannoo shanee wajjin qabdanii jecha mana hidhatti adda adda dararamaa jiran kutaa naannoo Amaaraa Shawaarabiit keessa hidhamanii turan karaa Awaash geeffamanii jiran ilmaan keenya eessa jiran mootummaan kuni badii tokko malee ilmaan keenya roorrisaa jira kuni kanurratti hojjetamu maaliifini jecha uummanni keenya gaaffii nutti dhiyeessanii jiru kanarratti darbe immoo Ayyee jimmarraa hin jiranii. Shanii jecha shanii nutti bobbaastanii shanii afaan shanii deeggartanii jechaan uummata nagaa irratti faannoo yookaan liyyu haayilii Amaaraa nutti bobbaastanii nu ficcisiisaa jirtanii isin shanii jettanii nuyi shanii bakka kana sin agarre sinumaatu dubbataa jira malee maqaa kanallee nuyi hin beennu. Kanu fixaa kanu ajjeesaa jiru kanu saamaa jiru kanu dararaa jiru gabbaanee nagaan deebi'uu kanutti nu dhowwaa jiru faannoodha yookaan liyyu haayilii Amaaraadha kanutti ergitan isinumaa
Kuni maaliif nurratti hojjetamaa jira? Humnooti naannoo Amaaraa kuni akka nuuf keessa bahullee gochuu maaliif dadhabdanii jechas jiranii. Kanaafuu shanee isin jettan nuyi isin beennu uummanni keenyas nama nagaati. Karaarraa. Shanee. Ayyee tole. Lakki waan isin barbaadanii qofa amma duraan hojjannee jira amma booda garuu hin hojjannu nu dhaggeeffadha. Murtiinis dhaddeecha seeraas ijaaramee sagalee sabaa dhagahamee gocha sirrii hin taane irratti karaa qajeelaa fudhatamuuf waan ta'eef sagalee keenya akka dubbannu nu qabina. Gocha kunis sirrii miti. Egaa adeemsa jettanii hojii keessan qajeelaan hojjedhaa paartiis hundis mootummaanis ta'uu sabaaf dalaguu qaba malee dhuunfaa isaaf dalaguu hin qabu. Naannoo kamiseeti miti adeemsa. Adeemsa kanama ajjeesaa jiru shaleedha malee faannoo miti. Faannoo seera kabajama. Faannoo liyyuu haayilee Amaaraa nutti ergitanii nu ficcisiisaa jirtanii kana amana fudhaan walii beennaa duraanis wajjin dalagaa turre waan nu jettan hunda quba qabna kana dhossuu hin barbaadina barbaachisaami waan hundaan beenna. Adeemsa jedhameera adeemsa. Gochi kuni fixa isiniin baasuu hundinuu keessan itti gaafatamtan boru amma waan afaan nu qabdanis hin jiru. Adeemsa jechaa jiru. Adeemsa mana kana eega. Inni nama keesseen beeku. Kun ajaja diinaati. Kun beela faarsa, kun shanee faarsa, kun maal faarsa, kun juntaa faarsa. Maali kunin? Eenyu daladdada isin? Isin adeemsa sirrii yoo beektanii saba keessaniif dhaabbadha adeemsa sirrii nama dubbataa jiru hin dhowwina. Sagalee uummatas miidhaa uummatas dhaggeeffadha fudha nun dhowwina afaan nun qabina. Amma booda waan feetanis godha isinis paartii keessanis dhuma isaas hin bareedu uummanni keenyas amma booda isiniif harka hin kennu. Kanaaf fudha isinillee. Garagaltoodhaan hawaasa keenya eessisaa jirra. Seerri yoo jiraate ilmaan nama qulqulluu badii tokko malee roorrifamaa jiru isa sirreessa seera yoo beektanii jechuudha. Akkaan jaalatanii fi kabajan Hacaaluu Hundeessaa irraa ka'ee ajjechaa hidhaan doorsisaan irraa hin buufne jechuudha. Har'allee ta'ee itti fufee jira. Osoo madaa kaleessatu hin qorin madaan lammataa nutti deebi'ee jechaa jiran. Uummata keenya uummanni Arsii seenaa guddaa qaba. Seenaan harka muraa aanolee osoo jiru wanti sandaranii nutti deebi'aa jira. Jaltuun kanaaf ammallee nuti tuyitti hubadha. Jallifnee lamuufitti wantiif nu falmadha. Jaltuun kanaaf ammallee nuti tuyitti hubadha. Jallifnee lamuufitti wantiif nu falmadha. Oromoo arrasumaan hundiifne. Yaa Oromoo arrasumaan hundiifne. Akka waan ofirraa dhorkuu dadhabne. Akka waan ofirraa dhorkuu dadhabne. Hingabaru. Akkasumaanis akka pirezidaantiitti kaleellee dubbachaatiin turre har'as gara fuulduraattis dubbachaatiin jirra. Xiyyeeffannaan keenya yeroo kamillee shanee nuti shanee jecha shanee yeroo kamuu ni balleessinaa jechaa yaa'ii keenya yeroo kamuu dabarsaatiin turre. Hadda garuu hirmichaa irra fudhannee yeroo kam caalatti badhaadhina warri balleessuun deemu yeroo kamillee badhaadhinni of danda'aadha, nama hammataadha, nama jaalataadha, yeroo kamillee nama kan miine nama hammachuu beeknanis akka paartii badhaadhinaatitti jechuudha. Garuu warri badhaadhinaan dhiigu balleessuuf deemu yeroo kamillee adiin durana yaa'ii lammaffaa dabarsine keessatti nama 30 to'annaa jala geessinee jiru. Ammallee akka itti fufnetti ni jira. Kanaaf nuti Abbaa Gadaa tole Abbaan Gadaa jiru. Kabajamoo caffee galatoomaa carraa naa kennitaniif jecha akkuma beekamutti
jechaa fi afaaniif abbaa gadaa jedhamnee as keessatti waamamaa jirra. Gochi nu godhaa jirru immoo uummata Oromootiif gadoo ta'aa jira moo abbaa gadaa taanee uummata Oromootiif dalagaa jirra ka jedhuu fi annaaf gaafiidha. Kanatti aansee uummanni Oromoo kuni akkamitti akka nu laalaa jiruu fi nullee uummata Oromoo kana akkamitti akka laalaa jirru kunis gaafiidha akka anaatiif. Haa ta'u garuu abbootiin amantaas ta'ee abbootii gadaas ta'ee paartiin uummataaf hojjetaa jirra jennee uummataaf afoo jirru kuni uummanni warra uummata afoo jirru kun akka abbootiin amantaa walitti bu'an akka yookaan immoo amantaan kiristaanaatii fi amantaan muslimaa kun walitti bu'u godhamaa jira. Kuni biyyattii tana hin ceesisa moo hin kuffisa isa jedhuu fi kanas isinumaaf dhiisa. Kanatti aansee biyyi tuni gaafa kufuuf deemtu gaafa biyya tana kuffisuuf badhaadhina ofiin jennee badhaadhina jennee maqaa ofitti moggaafnee gabbaane malee gaafa biyya kana kuffisuuf deemnu artistii jaalatamaa uummanni Oromoo akka ijaatti ilaalu ajjeefnee ajjeefamee dhugaan isaa dhokatee dhiiga isaa awwaallee dhiiga isaa irraan tarkaanfannee biyya bulchuuf deemaa jirra. Kun nu ceesisa moo nu hambisa? Isa jedhu kabajama abbaa gadaa ajandaatti deebi'aa deemaa. Ayyee ajanda marra jiranatti fakkaata. Kanaaf kanatti aansee biyyi tun garamitti deemaa jirti? Beekannoodha. Biyyi tun garamitti? Tolee. Akkuma dubbachuun jedhamullee jira san beekaa. Isin tolleen isla boo jira san beekaa. Tokkoon tokkoo keessatti yatiimaa dubbatan irraa argachuuf deemtan. Seerri carraan kiyya natti fakkaate erga carraan naa kenname carraan kiyya natti fakkaate. Tolee. Carraan kiyya natti fakkaata. Waltajjii irraan bahinaa jechaa jiru. Waltajjicha siyaasaati. Dhimma kanarratti maal goonaadha? Maal goonaadha? Shanee kana balleessuuf already hojiin eegalamee jira. Akkamitti cimee itti fufuudha? Shanee waraanaan cabuu hin dandeenye. Magaalota 400 fi ol to'atanii jiru. Kanaaf akkasumas waliigaltee biyyoolessaa kana gochuudhaaf namoota filatame kan akkamitti yaada ka jedhu ayyee xumuradha yaada keessan xumuradha. Kanaaf shanee balleessina yoo jenne shanee uummata Oromoo amantaa walitti buufnee uummanni Oromoo amantaa walitti bu'ee shanee balleessuu dandeenya jennee kaayyeffachuun ufsobuu natti fakkaata. Lammata immoo warra kaleessa qabsoo kana asiin gahee qabsoo kana nu harkaan gahee qabsoo kana gara badhaadhinaatitti nu jijjiirsisee gara badhaadhinaatitti asiin dhufne awwaallee kaan biyyaa baafnee kaan asii hidhaa dhaabbataa hiinee qabsoo tana galmaan geenna yookaan shanee balleessina jechuun ufsobuudha. Kanammoo akka kana taanu isin warra nu afoo jirtu kana nu godhe. Isin warra afoo nu afoo kenna dhaabbatetu nu xiqqeesse uummata kana afotti. Abbootii amantaa akka abbootiin amantaa gaafii gaafatamu deebiin deebifne wanti nuuf kaahamu yoo waan nu jenne hojjettan malee qinixxoo isin afoo jira qinixxoo dhayxaniit achitti deebii kennitan nuun jettan homaa amma jedhamaa jiru. Kanaaf nu akka uummata Oromootiif kadhaamnu akka dhaamsaatti uummata Oromootiif dhaamee asirraa bu'u carraa naa kennitan. Kanaan nu borus hidhamnu hin hidhamna akka hidhamnus hin beekne garuu bakka dhugaan hayyuu kenna ajjeefame awwaalamtetti bakka dhugaa warra kaleessa qabsoo sana asiin gahe kun hidhaa dhaabbataa hidhamee kun biyyaa bahetti bakka immoo biyyattiin abbootii amantaatii fi amantaaf amantaa walitti buusuun deemutti biyyi tun hin ceesifamti jedhamtee. Ayyee kabajamoo mana marii waliigalaa Oromiyaa carraanaa kennuuf galatooma kanan dhufe Wallaggarraa. Rakkoon uummata keenya Wallagga keessatti adeemsifamaa jiru nuti akka paartii badhaadhinaatti uummata keenyaaf fala barbaanna yoo jenne falli nuun barbaadaa jirru akka paartii badhaadhinaatti rakkoo irraan ga'e uummata keenya irraani. Uummanni keenya kaleessas har'as dararamaa jira. Wanti nuun uummata keenya irratti akka paartii badhaadhinaatti raawwataa jirru harka muraa fi harma muraadha. Kanaafuu akka paartii badhaadhinaatti maal godhaa jirra yoo jenne
saba keenya daguuggaa sanyii sanarra jirra. Maaliif sabni keenya kaleessa Obbiidiyoo jedhee maqaa keenyaan dhumataa ture. Har'a paartii badhaadhinaa jennee maqaa bareedaa baannee saba keenya irratti dararaa fi miidhaa fi hidhaa fi ejjechaa irratti raawwataa jirra. Kanaafuu akka paartii badhaadhinaatti fala uummata keenya waan godhaafii jiru hin qabnu. Kanaafuu ejjechaan saba keenya irraa haa dhaabbatu jechuu barbaada. Kanaafuu wanni isin gochuu qabdanii nuti akka paartii badhaadhinaatti addoo hojjechuu hin dandeenyetti saba keenya miidhuurra hojii sabaa kana saba nutti kenne imaanaa sabaa kana lafa kaa'uu qabna malee uummata keenya hidhaadhaan gudeeddaadhaan dararuu osoo hin taane akka wanni kun nurraa dhaabbatu sabni keenya ol bahee gadi galuu dadhabee jira waan ta'eef please uummata keenya ajjeesaarraa of haa qusannu. Akka paartii badhaadhinaatti mootummaan keenya Abiyyi Ahmad saba keenya irratti cunqursaa gidiraa rakkina hayyuu hiisisaa ejjeesisaa kan inni deemaa jiruuf kaleessa nuti ilma abbaa gadaa keenyaa inni haammannee jala hiriirree har'a nu ejjeesisaa jira. Kanaafuu akka waltajjii keessan sirreeffadhaa deemaa kabajamoon sila dubbatanii turanii adeemsi kun sirrii mitechaa turanii ayyee sirreeffadhaa deemaa waan ifa jiru tokko lafa kaa'aa kanatti akkamitti gochuu qabnaa akkasumas waliigaltee biyyoolessaa kana akkamitti amansiisuu qabnaadha. Gaaffiin isin qabdan gaaffii eenyuuti kan jechaa jirru dhimma kanarratti riifoormii kanarratti kan mari'achuu deemnu imaammata kan akkamitti gadi buufnaadha kan irratti mari'achaa jiru. Kan isin jechaa jirtan ammoo xalayaa biraooti kan dubbisaa jirtanii hogganni dhimma waltajjii fi mana marichaas waan inni jechaa ture ayyee itti fufaa. Kanaafuu rakkoon uummata keenyarraa akka nuun itti geessaa jirru malee rakkoorraa uummata keenya hambisaan jirru waan ta'eef uummanni keenya dheebotaa jira. Uummanni keenya qeerraa buqqaa jira. Manarratti gubamaa jira. Kanaafuu nuti akka paartii badhaadhinaatti shanee balleessina jennee ofii of balleessaa jirra. Jaraa boolla qonnee ofiitti galaa jirra waan ta'eef akka wanni kun nurraa dhaabbatu ani har'a booddee saba kootiif hin dhaabbadhaa saba koo waliin hin jiraadhaa. Kanaafuu yoo feetan qilintootti illee na darbuu dandeessu har'a booddee hojii keessan kennu. Warri garaa jirti garaa maraan kan garaa bitamtee qabsoo hubattee gaafa bunni dhufaa guyyaa jalaalamnu qeerroo walii gallee guyyaa bifa baanu. Kaayi kaayi mateessa kaayi kaayi mateessa arraada yeroonsa. Kaayi kaayi mateessa kaayi kaayi mateessa yeroo wal gurmeessa. naannoo Arsiitirraa bakka bu'ee dhufee uummanni keenya uummanni gaafii gurguddoo nu dhiyeessaa jira. Eega uummata keenya bakka buunee wajjanne eega uummata keenya bakka buunee kursii kanarra teennee caffee kana keessatti caffee naannoo Oromiyaa kana keessatti argamne gaafii uummata keenyatii fi fedhii uummata keenyaa dhiyeessuu qabna. Gaafa gaafii uummata keenyatii fi wanta silaa uummanni keenya barbaadu dhiyeessine isin shaneedha. Ilaalcha shanee qabdan nuun jettanii. Kanaafuu nuti uummata keenya hoogganuu miti ofuu hoogganuu hin dandeenye. Uummanni keenya gaafii guyyaa har'aa yookaan guyyaa lama sadii keessatti deebifnuuf miti gaafii ji'a keessatti hin deebifneef nu gaafataa jiran. Du'a uummanni keenya du'a artistii akkaan jaalatanii fi kabajan Hacaaluu Hundeessatirraa ka'ee ajjeechaa hidhaan doorsisaan irraa hin buufne jechuudha. Har'allee ta'ee itti fufee jira. Osoo madaa kaleessatu hin qorin madaan lammataa nutti deebi'ee jechaa jiran. Uummata keenya uummanni Arsii seenaa guddaa qaba. Seenaan harka muraa aanolee osoo jiru wanti sandaranii nutti deebi'aa jira. Sunuu osoo nu hin fayyin artistii akkan jaalannu abnee jedhan. Gaafiin uummata keenya gaafii hedduudha. Keessaa gaafii ijoo isinii tuquu barbaada. Gaafiin uummata keenya waan baay'ee ta'eef. Tokkoffaa
gaafa Hacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeesan kutaa Arsii kutaa Oromiyaa kutaa 11 keessatti ka du'e nuuf hin galu ka hidhame maaf nu yaane kutaa hunda keessatti hidhanii irra taa'aa jiran jiraatanii jiruu isaaniin argine du'anii du'a isaaniin argine jechaa jira ummanni keenya ummanni Arsii itti aansee gaafa ummanni qeerroo fi qarreen keenya ummanni keenya hiriira karaa nagayaa jedhee falmatuuf bayu deebiin ummata keenya ka baye sun rasaasa ta'e gaafa garuu naannoo biraatirraa bayantii calanqisiisan seera fi heerri eeggameefit fedhii isaanii guutanii fi waan barbaadan calanqifatanii galan maaliif sababni ummanni keenya ummanni Oromoo cunqursaa guddaa keessa jira gaafii ummata keenya malee nu dhaabbanne of alaallu maal hojjetaa jirra jennee kursii gubbaa taa'uun faayidaa nuun qabu yoo waa'ee ummanni waan ummata keenya fakkaatu hin dalagin muummichi ministeera Abiy Ahmed gaafa aangorra dhufe ummata Oromootiif furmaata godhe moo ummata Oromootitti marzii ta'e jennee gaafa laalle gaafii kennaaf deebiin numa bira jirti kanatti aansee shanee shororkeessaa nuun jedhan shanee shororkeessaa jechaa turre faalamaa kana keessatti balaaleffatallee turre shanee farra ummata Oromootii jechaa turre garuu ummata keenya ka Oromoo shanetu doorsisaa jira moo shanetu fixaa jira moo shanetu duguggaa irratti dalagaa jira moo nutu duguggaa irratti dalagaa jira ola ofaa laallu aabbanne sababa weetin dhufee akka godina Baaleetti ganda Raayituu fi Saweenaa jedhamu keessatti wanta addaatu dalagamaa jira ummanni beelaaf dheebuun waan dhugu dhabuun nyaata dhabuun manatti du'eeti wal awwaalchallee dadhabee jira walumaa galaan akka caffee kanaatti akka nama ummata kana bakka bu'ee dhufeetti kanin gaafadhu akkasuma doorsisa tokkoon ala yoo asirratti waan ummataa waan dhugaa dubbatan ni doorsifamuun kun hidhamuu fi ajjeefamuun warroota nu dura darbanillee nuuf fakkeenna kanaaf nuti harreen duute waraabessan sodaattu akka jedhamutti hawaasa keenyaaf eega bakka buune lubbuun teenyas garaa nu nyaataan jirru dursa doorsisni achirraa nutti kennamu akka nurraa dhaabbatu jedha egaa itti aansuun ummanni keenya kan kaabaa kibbaa kan bahaadhiyaa Oromiyaa keessa warri jiru Wallagga irraa kaanee Wolloon deemnee Gujii Boorana deemnee yoo jennu ummanni biyya kana keessatti akka waraabessaatitti ari'amee ajjeefamaa jiru ummata Oromooti maaf ta'e ummanni kun gaachena walii ta'ee jira nuti ummata keenyaaf gaachena ta'uu hin dandeenye ofiif gaachena ta'uu hin dandeenye maali kun maalirraa kan ka'e kanaaf ummata bakka bu'e jedhee namni bakka san taa'e ummata keenya gurguratuun feenu lubbuun teenya haa baatu isaan dura malee nu ummata keenya gurguratu akka kiyyatti akka ittisaa roorrootitti lubbuu kiyoo na baataa feetan amma na hidhaa na rarraasaa kanaa achi abdii murannee jirra uummatu waan jedhe dhageettanii allaattii uummoo jedhamu tokkotu yeroo baay'ee hin aada ofiin lama ta'ee deema ufumaa dhaabatee aada maa aadda uummoo jedhanii luka takka cabsatee dhaabata uummoo luka namaa cabsitee dhaabbattaa ta'an maa dhaabbatta jennaan yoo naaf ta'e adeemsa waltajjiirratti yaadicha irratti yoo naa taate jiraata yoo naa ta'uu baatte tan ittiin ijjadhe tana ol kaasee ittiin balali adeemsa ne jiru takkaa duu takkaa ummata keenya afoo dhaabannee isiniif dhaabanne jennee diina irratti kaasnee ummanni keenya akka waraabessaatitti wanni nurraa du wanni maqaan nutti ba'u duraanirraa ka'ee hanga amma mootummaan keenya mootummaa Oromootti biyya bulcha jedhanii harkaa qabnutti maqaan nutti moggaafamu maqaa diinaa shororkeessaa shanee maati wanda nutti moggaasan maqaa waliin beekamu maaf ta'e kun hawaasa keenya warra dhaabatuunu warra hawaasa keenyaaf falmataa jiru kanaaf ani akka ittisaa roorrootti waan feetan irra fudhaa karaa nu deemnu karaa sirrii miti dhaabannee sirroofnee hawaasa keenya waliin dhaabanne wanni akkasii waliin deemna. Caffee kana keessa yookaan mana marii naannoo Oromiyaa kana keessa hin dalannee gaafii uummata keenyaa deebisuu qabna. Uummanni keenya waa hedduu dallanee jira. Tokkoffaa hidhamtoota gaafa goonni keenyaa Hacaaluu Hundeessaa du'ee hidhan nuuf yaasaa jedhan. Gaafii itti aanu uummanni Oromoo aaba aabaawoo ta'ee aaba kaafaawoo ta'ee
ummata Oromooti. Kaafaa'oo baaftanii abaa'oo kaa achitti hambistan eenyu olitti buusuuf eenyu walitti galgalchuuf jechaa jiran. Wanta nuti hoggaa dheeraa as keessa teennee jijjiirama jennee uummata keenya bakka buunee hojjenna jennu kana gaafii qeerroo yookaan qarreen hoggaa 10 nu gaafattu nuti deebii dandeenyeef hin deebisu. Naannoo keessa teennee hojjennu kana qofa osoo hin taane waan uummanni keenya yaadu waan uummanni keenya barbaadu keessa deemnee gaafii isaaniitiif furmaata godhuu qabna. Osoo kun jiru hidhamtoonni keenya odoo mana hidhaatitti kaayyaatanii kaan hambisanii qeerroo fi qarree mana hidhaatitti ugguranii kutaa 11 doorra taa'an kaseenan harka muraaf harma muraa aanolee kan umure magaalaa Finfinneetitti magaalaa seena qabeettitti ka harmaaf harma murame jala oolee kamure gubbaa ooli. Sababa maaliitiif isin bakka nu buutanii hojjettan moo buddeena keessa yookaan mataa keessan bakka buutanii hojjettan nu jechaa jiran. Nu uummata keenya bakka buunee hojjetuu miti afaan Oromoo uummata keenya biratti dubbatu saalfannee jirra. Qeeqa uummata keenyatiif baanee galuu dadhabnee jirra. Nuti bakka isaanii buunee as seena jennee waan uummata Oromoo irratti dalagamu kana ilaaluu manna duunee bakka Abdul Jabbaar Hussein akkasaniif bakka caalu akkasaan aquun wayya. Yoo hidhamne qaallittiin uummata Oromootiif mana isiiti mana Oromoon itti kolaafamte mana Oromoon harkaa fi ija itti abde qaallittiin nun doorsisina as keessa teenne eegummata keenya bakka buunee gaafii uummata keenya furre jenne eegummata keenya bakka buunee daleene jenne maaf qaallittiin doorsifamna hidhamulleen Oromoof haarawaa miti ajjeefamulleen Oromoof haarawaa miti baqatulleen Oromoof haarawaa miti ugaa walitti himnee aangoo nuuf kennamteera seenaa Ajjeesiisa nuyi as keessa waan hirmannus waan hojii keessan deeggarus hin jiru ammaa booda. Nu isin wajji hin dalaynu badhaadhinni keessan badhaadhinna miti balaadha nuti har'arraa qabnee hin dalaynu poolisii feeta waama abbaa barbaadan. Jiraachuu deemnus wal bira yaadni koo simbira galtuu fagaannus biyyarra turrollee wal gara gaayi lammii koo abdii kutiini sagaafataan ariifatee qabsooni jiraachuu deemnus wal bira yaadni koo simbira galtuu fagaannus biyyarra turrollee wal gara gaayi lammii koo abdii kutiini sagaafataan ariifatee qabsooni. As keessa teenne eegummata keenya bakka buunee gaafii uummata keenya furre jenne eegummata keenya bakka buunee daleene jenne maaf qaallittiin doorsifamna hidhamulleen Oromoof haarawaa miti ajjeefamulleen Oromoof haarawaa miti baqatulleen Oromoof haarawaa miti ugaa walitti himnee aangoo nuuf kennamteera seenaa dhiifnee biraa deemuu nu wayya. Adeemsa ayyee cufameera adeemsa cufameera. Biyya keessatti ijoolleen seera shakkaramtee deetti sababa siyaasaatiin ol qabate yoo kana furtan waliin daleen yoo kana furre ammarra aangoo teessan hin barbaadu. Manni marii haa kabajamu adeemsa fudhannaa in fudhanna adeemsa ayyee. Wanti deemamaa jiru caffee kana keessatti ana naan galle ergama maalii akka qabatanii deeman hongee yoo ta'e kun kan hongee faarsu kuni waan uumamaati waan paartiin bilxiginnaan bocee lafa kaayee osoo hin ta'in kuni ergama diinaa qabataniitiin raafamuun kuni homaa isin fayyadu mindaa ka argataa jirtan nurraa malee shanee yookiin ammoo tuyyuu kaafaa yookiin abaa'oo irraa miti. Kana beektanii otoo afaan keessanii sabasabattanii galtanii teettanii bareeda. Innatuu fi namoonni yaada ba'uu barbaadan aanaa fi godinarraa kan dhufan caffee kana bakka bu'anii yaada isaanii ergama diinaa qabachuu osoo hin taane waan mootummaan kun barbaadu waan mootummaan kun ajaju waan mootummaa kana walitti hin buusne yoo dabarfatan bareeda
nuti ummata kana keessatti dhalanne keessatti guddanne rakkoon isaanii kana muluu faarsanis homaan agarre duguuggaa tanyis yoo taate namni nama duguugaa jiru hin jiru. Kanaaf ammootuyyuu waan dubbatan keessatti ergama diinaa qabatanii deemuu qofa osoo hin taane caffee mana kanaa kabaja itti horuu caffee mana kanaa fuuldura dhaabbatanii sigigaachisuu irraa osoo uf qusatan. Fakkeenyaaf akka ogeessa fayyaatitti deettuun takka yoo deettee achumatti lubbuun ishii akka hin darbine baraaruu qabna jettanii kanarra ambulaansiin gandarra hin gala jettanii waadaan agarsiistanii turtaniyyuu garuu ambulaansii gandarra garuu aanaarrayyuu hin galle bakka kanatti komii hawaasaatu jira. Hawaasa keenyallee akkatti amansiisnu dhabnee jirra. Hanqinni qorichaa isinii jechuudha barafaan irratti na qabdani. Kanaaf yoo qorichi illee hin jiru jettanii qorichi immoo akka nuyi dhagaa jirrutti fe'amee gara makalaakayaa deemaa jira. Akka ogeessa fayyaatti illee mindaan isaanii ka dabalamuufi qabu ka dabalamuu miti irraa hir'ataa jira. Fakkeenyaaf ogeessi fayyaa tokko ogummaa isaatiin kaleen jiru yoo ta'e ummata osoo tajaajiluu jiru gara waraanaa deemee waraana tajaajilaa jira. Ummanni keenya bakka sanitti dubartiin dhumaa jirti. Da'umsa irratti talaallii dhabuudha. Dhibee adda addaatiin saaxilamaa jirti. Gara bishaanitti illee yoo dhufnu bishaan qulqulluu isinii gala jedhanii bishaan qulqulluu illee ka galeellee ka itti fayyadamu ganda biraatii aanaa biraatii bakka kanatti ummata keenya akkamitti amansiisuu dandeenya amansiisuu hin dandeenye. Qorichi fakkeenyaaf akka aanaa keenyaatti qorichi expaayirdii ta'ee jechuudha. Kaartooniin baay'een expaayirdii ta'ee alatti gatamee ka argametu jira. Maalirraa ka ka'e kuni qoricha dhuunfaadhaan gurguratan. Yoo nuyi kana gaafannee qaba afaan keessanii jiraachuu hin dandeettanii nuun jettan ka ija keenyaan arginu kana jechuudha. Kanaaf bakka kanatti akkamitti ummata amansiisuu dandeenyaa akka ogeessa fayyaatitti fayyaa keessa illee siyaasaan seenu jedhanii garuu akka siyaasaatti nu dalagaa jirraa bakka kanatti ummata akkamitti amansiisuu dandeenyaa isiniin jedha. Paartiin badhaadhinaa yoomillee taanaan ergama diinaatiin dhufe hubannees arginee jirra. Miseensa paartii badhaadhinaa ta'ee warri as keessatti jechan taanee fi yaadan taane as keessa fide kuni har'ayyuu biyyaa har'aa kana hirmichaa jala akka oolu kana ni beellatti ni hubannas ni goonas. Kanaaf ergaan as keessatti miseensonni badhaadhina ofiin jechaa ergaa diinaa qabatanii keessa dhufan yeroo gabaabatti akka seera jala oolan asumaan isin gaafadhaa itti aansuudhaan kalee Haacaaluu Hundeessaa kan ajjeese shanii Abdul-Jabbaar Huseen kan ajjeese shanii badhaadhinni yeroo kamuu namallee ajjeesu inni hammataadhaa jaalataadha yeroo kamillee badhaadhinni keessatti maaliif kana jedhe yoo hojjettan taate tokko paartii badhaadhinaa muummicha ministeeraa nagahaan amalaan noobeelii badhaafame. Maaliif nagaa ofii buusuudhaan amala gaarii qabaachuudhaan noobeelii badhaafame. Nutis kanatti beekna. Warri ergama diinaa qabatanii shanee haarsofni miseensa iddoo garaagaraa irraa dhufan keessatti ergama diinaa qabatanii as keessatti dhufan. Warroonni ergama diinaa hundi keessatti nu jalaa hin baatan seera jalaallee hin baatan. Yeroo hedduu deddeeminee adeemsa jechaa turre. Maaliif adeemsa jechaa turre? Mana kana keessatti seerri cabaa jira. Ergama diinaa namoonni qabatanii
ulee diinaatiin namoonni socho'an yoomiyyuu taanaan tabbabayuu hin danda'an. Kanaaf hoolafoo dhaabbannee gatii guddaa wal kafalchiisuuf deemaa jirra. Isa dhugaa walitti himuun wal sossobuu osoo hin taane dhugaa jirtu walitti himnee waliin deemnu. Yoo caffee mana kanaatiif hin dalaga jedhe ummataaf hin dalaga yoo jedhe waan mootummaa kana daangessu osoo hin taane waan mootummaan kun itti amanu yoo hin fudhatini wanti wal afoo dhaabbanneetiniin mindaa asii nyaattaa gara biraatii ergama qabatee namni deemu tasumattuu milkaa'uu hin danda'u. Kana beekee gatii isa kafalchiisuun duratti gatii maaltu naa kafalama jedhee itti yaadee dhufuu isa barbaachisa. Kanaaf kana booda ergaan dhaabu mana caffee kanaatiif aanaa irraallee ta'ee gandarraa godinarraa hatta haga dooniitti namoonni bakka buutanii dhuftan araarama tokko malee ergama diinaa warri qabattanii dhuftanii caffee mana kanaa jeequudhaaf yookiin raasuudhaaf kaayyoon keessan yoomiyyuu milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf ammootuyyuu guyyaa har'aa kana irraa eegalee namoonni ergama akkasii qabattanii kan dhuftan taanaan seeraanis ta'ee heeraanis wal afoo dhaabbannee dhugaa jirtu walitti mul'isuu dandeenya. 16 fooyya'e kana karaa muummicha ministeeraatii fi mana maree waliigalaa irratti daangaa birmadummaa Itoophiyaa cabsuuf warroota deeman irratti ibsa ejjennoo muummicha ministeeraatiin baay'adhamee eeggamaa. Waltajjiin yeroodhaaf gaggeeffamaa ture kan caffee Oromiyaa jechuudha. Xumuramees jira guyyaa boruu kabajamoo muummee ministeeras ibsa afaan Amaaraatiin kennan irratti ni argamu jechuudha. Yoo imala Booranaatti kan deebi'an taate kabajamoo pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas irratti argamu jedhamee eeggamaa jira. Guyyaa boruu kan xumura waan ta'eef seektaroonni keenya akkasumas dhaabbileen miti mootummaa fi abbootiin gadaas namoonni biroos dhimma Saudi Arabiyaatiin wal qabee wantoonni isin jettan mootummaan keenya yeroo tokko sirraafne tibba darbees jechuudha maallaqa guddaa nu gaafate nuti ajandaa biraatiif hin deemne. Kanaaf already shanee yaa'u dhibbantaa 80 akka raayyaan ittisaa qulqulleesseedha kan dubbachaa jirru. Akkasumas shaneen guddoon caffee kana keessatti ta'uu isaati already kuni kabajamoonis dubbatanii jiranii itti aanaan pirezidaantis dubbatanii jiranii namoonni 31 to'annaa jala oolanii jiranii waan dhaabni isiniin jedhe hojjechuun akka paartii badhaadhinaatti dirqama. Daandii hidhamuu kitaabicha sana bitattan malee tokkoon hin dubbisne. Kitaabni isin harkaa qabdan kitaaba garee shororkeessaa marrootiin hoogganamuudha. Kanaaf already waa hedduu akka dhaaba keenyattis ilaallee jirra. Faajjiin biyyoolessaa kunis urgiin gidduu sun akka ka'uu dhaabni keenya akka mirkaneeffu qabee jechuudha. Qabiyyeen isaa taa'ee jira. Lama muraasa jalatti alaabaan magariisa keelloo fi diimaa qofarratti akka ta'u kan biyyoolessaa jechuun Itoophiyaati. Already caffee Oromiyaa irraayis kan mana marii bakka bu'ootaatii fi akkasumas ammoo kan chaappaa asxaan odaa qabu suni gara jechuudha walumaa galatti sumuudhaaf danda'etti akka jijjiiramu labsiin akka itti gootan. Kanas kuni wanta jaalannee fudhanne osoo hin ta'in adeemsa sirrii fi qabatamaa uummata keenya illee amansiisu. Kanaaf already hojiin tarkaanfiin qurxummii balleessuu itti fufa. Saba koof jedhee lubbuulee dhabu